Godina Wallagga Aanaa Diggaatti maanguddoon tokko namootaan reebamanii ajjeefaman odeeffannoon jiru ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa ta'uun fuulota miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti qoodamaa kan turee fi ammas qoodamaa kan jirudha. Odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti qoodamee akka agarsiisutti maanguddoon kun namaan reebamuun akka ajjeefamanii fi viidiyoon wayita namoonni itti marsanii dhaabbatan kan mul'isudha. Dhimmi taate kanaas ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa garaagaraa ta'uun namoonni yaada garaagaraa kan itti kennaa jiranidha. Yaanni namoonni miidiyaalee hawaasaa garaagaraa itti dhiyaate yaaduuf yoo dhaban nama guddaa hammanaa ta'anii manguddoo ta'anii isaan kun jechuudha haadha jara kana hundaati. Haadha keenya hunda manguddoo umriin isaanii nama guddaadha. Arrii malee waa mul'atu. Manguddoo mo'asittuu itti roobee beelli irra jiru, qorri irra jiru, dheebuun irra jiru isaan yennaa reeban keessaa ka bishaan hodhuun jedhuun dhabe, keessaa ka qubadhu jedhuun dhabe, keessaa ka huccuu qurraarra buusu dhabe. Deebi'anii mootu yoo darbatan isaan nan ijoollee lafaa wal guddataa jiran hundi isaanii warri marsanii irra jiran namoota gurguddatu keessa jira jechuudha. Kan silaa dhaleetu akka dhalaatu beekuu danda'u jechuudha. Haadhumallee beekuu danda'u keessa jira. Dargaggeeyyii keessa jira. Yaa uummata Oromoo maali kun salphinni agana gahu wallaahi wabillahi maalum eeggatta rabbirraa maali jaahilummaan agana gahu wallaallee hamma nagahu maali kun doofummaan hamma nagahu manguddoon tun isinitti deemtee isin nyaatti isaan nyaataa jirti moo mee eeguma mangudduma akkanaa waan akkana qalbii nama cabsu kanaaf gara nyaattiin hin jirre eenyumaaf gara nyaatti qabaanna laata yaa jamaa eenyumaaf gara nyaatti qabaanna wallaahi wanti mangudditti tana na dhukkubee waan ta'uun dhabe jechuudha. Wallaahi waan ta'u jecha inni jalaa bade boo'ennaa ba'uu dide boo'ennarraa galuu dide itti roobee asittuu caffaan itti roobee asittuu beelluu irra jira asittuu waa meeqatu irra jira deemsa karaa dheeraa deemanii dhufan jedhan ganda biraarraa ganda kana keessaa fira qabanii fira san bira dhufan jedhan. Fira san bira yoo dhufanuu diqqoo sammuu rakkina sammuus qaban mee nama hammanaa kana nama hangana fayyaalessa nama hangana hiyyeessa nama hangana rakkataa kana yoo gara onneen kenna gara laafummaan godhanne eenyuuf gara laafummaa godhatti. Yaa Rabbi kiyya nutti hin dallalin kana laaltee wallaahi bismillah. Namni kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuu waan qabuuf kanneen yakka kana keessa harka qaban qoratamanii seeratti dhiyaachuu akka qaban kan mul'isudha. Taateen maanguddoo kana irratti ta'e godina Wallagga Aanaa Diggaatti akka raawwatame FIBTV'n bilbilaan qulqulleeffateera. FIBTV'nis dhimma kana qulqulleeffachuuf yaalii taasiseen itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Aanaa Diggaa obbo Laggasee Jaallataa bilbilaan dubbisee jira. Obbo Laggasaanis maanguddoon kun aanaa isaanii keessa otoo hin taane aanaa guutoo guddaa irraa akka dhufanii fi dhibee sammuu qabaachuu irraan kan ka'e roobaa fi qorra cimaa keessa buluun erga of dadhabaniin booda buufata fayyaatti geeffamuun lubbuun isaanii kan darbedha malee harka namaatiin reebamanii akka hin taane himaniiru. Hello, akkam jirtu? Agartu beenyaa naan jedhanii FIBTV irraan isinii bilbila. Gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Aanaa Diggaa obbo Laggasee. Obbo Laggasee tibba kana mee wanti miidiyaa hawaasummaa irra naannaa jiru akka aanaa keessaniitti maanguddoon tokko namoota reebamtee wayita ajjeefamtu miidiyaa hawaasaa irra naannaa jira. Mee inni sun maalidha? Wanti quba qabdan qabdu akka kominikeeshinii aanichaatti. Reebama yoo tun taane wanti qabna egaa fayyadamii lafa ture jaartiin kun kan isaan bakkeetti argamanii. Bakkeetti namni baay'een itti naannaa ture lama ture jaartiin sammuu isaanii dhukkubaadha. Akka maatiinitti dhufanii waajjira poolisiitti saraatanitti maatiinis guyyaa kaleessaa sila ganama poolisoota wajjinaa isaan turanitti yaada isaa qulqulleessuu fi jaartiin ijaa jaarraa kaasanii sammuu gadhiisanii akka jiranitti wanti jiru. Isaan kun bakkee keessa turanii bokkaan gar malee roobeera jaartiin gara bokkaadhaani. Kanaaf gaafa 22 sana bakkee keessatti bokkaanis gara galgalaa baay'ee roobaa tureetti roobeera jaartiin bakkeetti miidhamanii sammuu isaanii sirriin hojjetu. Namoonnis maatii isaanii beekuuf waan tokko ta'u gaafachuudhaaf gurmuun adda addaa baatanii karaa irratti tureetti kan odeeffannoo qaban hojii dirreerra jira. Kana booddee gaafa qoratamanii jaartiin iddoo isaanii sirriitti himachuu hin dandeenye bakka irraa dhufan ibsachuu hin dandeenye maanguddoon kun erga sanaa booddee jaartii kana qorraan bokkaadhaan sababii miidhamanii jiranii fi waajjirri poolisii aanaa keenyaatii fi ibsitoonni aanaa keenyaa fuudhanii jaartii kana mana yaalaatiin gaanii jechuudha buufataan. Jaartiin kun osoo itti yaalamanii sababii qorraa wanta adda addaatiin miidhamanii lubbuun isaanii darbe malee reebichaan du'uu isaanii maal kan jedhu kanaan odeeffannoo isaas hin qabu.
namni reebee waan jiru miti akka sooshaal miidiyaa irratti argametti san sooshaal miidiyaa irraa kaleessa lalaan ture viidiyoo isaa namni callu mareetti naannee maraatuma kan argeetti bobbee dhaabbata malee rukkutaa jiru kan hin jirre ta'uu isaatii namni kan itti ta'uu isaatii kan hin jirre. Jaartiin kun maanguddoon kun aanaa keenya keessa miti jireenyi isaanii iyyuu aanaa biraa keessa aanaa guutoo giddaa keessadha odeeffannoon argatan poolisiirra. Jaartiin kun immoo aanaa guutoo giddaa keessaati akka maatiin ijoolleen itti dhufanii maasiroonni isaan dhufanii akka poolisii laatanitti jaartiin kun fira wayii karaa kuuraa konkoo jedhamu aanaa keenya keessaa iddoo sanatti maatii qabeenya sana dubbisuu dhaqaa jiru kan jedhudha. Jaartiin akka itti fudhattee baaseedha kan isaan kaasanii fi irraan kana ta'e namni reebee yookaan immoo akka sooshaal miidiyaa irraa lafarraa fudhachuuf jedhanii fi maanguddoo akkasii maal godhanii reeti sooshaal miidiyaan kan gadhiise. Kanaaf lafi isaa aanaa keenya keessa miti lafa jaartiin kun qabdu nu bira miti nuun jaartii kanas hin beeknu surummaa ishis maal keessi kan hin qabnee fi wanti kun taateen irratti raawwate kunis nama reebamtuu sun taane bokkaadhaan rukutamte jaartiin kun kan jiru loon bira sumuridhaan nama baay'ee gaffaan sooshaal miidiyaa irratti argamte. Itti aanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Diggaa obbo Garoo Horaa FIBTVtti akka himanitti maanguddoon kun gara buufata fayyaa aanaa isaanii yeroo geeffamanitti kan of hin beeknee fi mallattoo reebichaa fi dirmamuu akka qaama isaanii irra hin jirre himuun utuu yaalumsarra jiranii akka boqotan dubbatan. Ambulaansii dhufide ambulaansii walgee. Naannoo sa'aatii 5 fi daqiiqaa 45 buufata fayyaa geesse gaafa 21 gaafa 22 halkan jechuudha. Naannoo sa'aatii 5 fi daqiiqaa 45 buufata fayyaa keessatti ogeessonni dabaree mee fi warri bulanii jechuudha. Isaanii otuma yaalaa jiranii yaaliima barbaachisaa ta'e jechuudha. Sadarkaa buufata fayyaatti kan taasifamuu fi otuma isaan yaalaa jiranii naannoo daqiiqaa 15 booddee humna walitti taanaan rifeensi barraa yoo isaanii ambulaansii waamuuf jedhaa jiranii jaartiin gidduutti lubbuun keessaa ba'e. Yeroo dhufan of hin beekamidha jechuudha. Yeroo bu'an iyyuu waan tokko of hin beekanii of wallaalanii ture. Achitti warra lubbuu isaanii oolchuu jedhanii waan tokko tokko godhanii kan yaala fayyaa wajjin wal qabatu garuu immoo waan sana dhibee isaaniitti cimee ture waan ta'eef oolchuun hin danda'amne lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Waan tokko madaatiin qabdudha jechuudha. Madaan inni akka isaanii irra hin turre yookaan dirmamuu wayiin jiru dhiiga hin jiru waan tokko waan inni akkasumatti yeroo dhufanii of wallaalanii turanii akkuma isin jedhamoo yeroo jiranii daqiiqaa 15 booddee utuu rifeeriin marraa fi boodammoo lubbuun isaanii darbeera. Isa magaalaa ofii isaatii isa boolla qochee saaxinii bitee akka isaan awwaalaman taasifame jechuudha ganamata. Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Diggaa Inspektar Tasfaan immoo dhimmicha koree ijaaruun qulqulleessaa akka jiran bilbilaan FIBTVtti himanii jiru. Ati baadiyyaa jira hojii jira garee kutaa qorannaa yakkaati abbaa langaa irratti ijaarree hojjetaa jirra. Isaanaa qulqulleeffataan iddoo sanatti.